gaddisiisu jechuudha. Birrii ishii baastee mana ishii gurgurtee qabeenya ishii gurgurtee jaarsa ishii yookaas immoo jaalallee ishii gara Dubaay fudhattee dhumarratti ofii ishii Itoophiyaa galtee of ajjeeste. Ofuma ajjeeste jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyyaa. Kam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga har'a geessanii. Egaa of eeggannoon baay'ee barbaachisaadha bara kana keessa. Nama kamiyyuu yaaduun hin barbaachisu dhugaa waaqa. Nama kamiyyuu jechuudha ofii olitti nama yaaduun hin barbaachisu. Keessattuu immoo dhiira jechuudha. Dhiira fuutanii yoo guddistan isinuma irratti guddata. Akka barbaree harkaan dhaabanii nama gubdii jedhan sana. Dhiira guddisuu jechuun sutti guddatti suma irratti guddatti mataa irratti guddatti gassi deebisuuf guddatti jechuudha. Suma ajjeesuuf guddatti. Mucattiin kun amma harkuma ishiitiin qabeenya ishii gurgurtee Dubaay fiddee Dubaayitti maal taate mee barreeffamicha isinii dubbisa jechuudha. Barreeffama ni barreesse jechuudha. Akkas ture ani Dubaay deemuuf itti fayyadamuuf jedheen sirriitti dhaggeeffadhaa itti fayyadamuuf jedhan makaa'uyyuu. Akkas ture ani Dubaay deemuuf itti fayyadamuuf jedheen jaalala fakkeessee yeroo dheeraa wajjin haasa'e. Booda mana gurgurtee Dubaay na fudhatte. Look. Inni Dubaay ma dhufuuf itti fakkeessaa ture sareetti qalaa ture. Isheen immoo irsan argadheedhi, jaarsan argadheedhi, naman argadheedhi gowwittiin isa bara ishii guutuu dafqa xuruurfataa baate mana isa ijaarratte mana qambaa godhiiti. Mana ishii gurgurtee Dubaay na fidde. Isheen dhugaan na amante sababa jirtuuf qoricha illee hin fayyadamne ulfataate. Yeroo kam yeroo inni biyyarraa dhufu giiftiin isuman inni ishee janaa ture maal jettee mana ishii gurgurtee Dubaay na xof jedhu giiftiin wakaak jettee faana jiraattee jechuudha. Achi maal taate ulfataate jechuudha. Ulfataate yeroo sana baasuuf ani nama hin beeku isheen immoo ilmoo baasuun cubbuudha jette. Yeroo ulfa ji'a 4 geessu qoricha ittiin baastu fiddeef jennaan didde. Kanuma ulfii guddatee gaafa mana qorichaa seentu ID waan hin qabnee fi hiikamtee ji'a 1 booda biyyatti galte. Maatii ishee sababa koof dhabde. Maatii ishii sababa koof dhabde. Mana gurgurtee Dubaay na fidde yeroo jalqabaatiif warra kootu dhufee si fuudha jedheen gooyyomseen torbee 1 booda bilookii ishee godhe basmaa'am. Uffannaa malee galte asitti akka malee mana bareechattee qabdi. Kanumaan turte otoo maatii koo bira dabartee ormatti hin himatiin. Kaleessa immoo akka isheen mattuu keessatti of ajjeesteen dhaga'e. Maatiin ishee homaa hin beekanii. Maxxansi maqaa koo hin fayyadamiin rabbi sodaadhu. Namni kun jechuudha namatti barreessaa jechuudha. Namichi kana barreesse kuni namicha mucayyoo kana yeroo isheen Dubaay jirtu itti fayyadamuudhaaf jedhe. Inni biyyuma keessaa bahuudhaaf Dubaay dhaquudhaaf jedhee ishee immoo sababa jaalala fakkeessee itti fayyadamee gogowwamsee amansiisee isa booda maal gootire mucattiin kuni mana warra ishii ijaaraniif sana. Mana warri ishii ijaaranii fi manicha gurgursiisteetu birrii kana namicha kanaa kennitee akka inni ittiin Dubaay dhufu taasistee jechuudha. Yeroo sana maaltu ta'e maatii isheen adda citaan jechuudha. Maaliif mana maatiin ishii itti dadhabanii birrii walitti qabanii fi ijaaran kash godhaati itti kennaa akkaawuntii kanarratti galchaa jettee namichi xob jennaan Dubaay dhufee jechuudha. Warri kalas achi gaafa ni Dubaay xob jedhu immoo namichi innaa dhufumu faana jiraatte jechuudha. Kallattiidhumaan faana jiraatte giiftiin bakka dhuma dubbiitetti faana jiraatte akka waan biyya ishii jirtu akka waan warra ishii bira jirtu namicha haaraa dhufe namicha biyyan barree namicha ID hin qabne ofii ID hin qabdu inni ID hin qabu ulfa sinii taate ani biyyan beeku inni haaraadha. Dhaqee homaa gochuuf hin danda'u. Isheen immoo daa'ima garaadhaa baasuun cubbuudhattee didde. Ji'a 4-7 yeroo guutu immoo qoricha yeroo fidamuu fi hin didde yeroo sana jechuudha. Boodatuma akkanaan teessoo guyyaa da'umsa ishee yeroo deemtu gahu
hospitaala yeroo iddoo ta'e geessanii achumaan IDs hin qabdu bakka achumaan gara biyyaatti galte. Yeroo isheen galtu maalidhaa eerpoortiidhaa warra koo dhufee si fudhataa jedheen. Ilaali. Dhaqaa galatti taphate warra koo dhufee si fudhataa jedheen. Maali warri ishii durumayyuu citteedha qaamatti dhaqxii jechuudha. Achi obboleettiin keessan kun jechuudha maal gooti isa booda barreeffamicha irratti akkas deemte hin jedhu warra kootu dhufee si fuudhadheen gowwomseedhe. Mucattiin gaambee buuma ta'e bira turte natti fakkaata. Booda kana torbee tokko erga turte booda immoo dhufanii si fuudhutuma jiru torban tokko taasaa ture torbee tokko booda bilookii ishee godhe jechuudha. Mucaa araasii fudhattee galte torban tokko booda bilookii ishee godhe. Amma lubbuu ishii eessatti biyya iddoo mattuutti of ajjeeste. Namichi kun saawwii kootti of ajjeeste garuu taateen jiru akka sanaaf gidduu kan jiru akkasidha. Garuu maqaa kun dhahine maali amma kana hundumaa nama isheen gara sanatti fudhatte warri ishiis hin beekani. Yoo beekanis maal godhu ofiin of ajjeeste. Lama of ajjeeste basma tokkoffaan jiraa ishee ajjeeste bakka nama jiraa du'aan jiraamti isaayyuu du'aa kan ta'e kan faayidaa hin qabne faayidaa dhaala of goote lammata immoo ofii fixxee jechuudha obboleettiin kun. Ela biikarfu dhugaa waaqaa jabeessaa of eeggadha shamarran ofirra nama tokko yaadina yeraasu guddaa chiikiin fudhadhaa irsan yoo fudhatte nagaadhaan si faana hin jiraatu kunoo fakkeessitoota dha'u. Sobanii sitti fayyadamu karaa si godhatu dildila si godhatu dhugumatti namnumti fudhatu Dubaay kan ammoo dhiirri dhaqee ndaamu namarraa fudhatus yoo achumatti hintinees nama biraa faana deemas sinsi dhiisee kan biraa ammaaraacii si ol kan taate tokko shir jedhee faana qajeela jechuudha. Innaa sanuu qabeenya kee musuma haftee kee musuma kaawwatte warra kee harkaan naafuutu waa meeqa dhabde qabeenya keetti nafni warra keetti immoo hin hafne. Eere saalfadhaa dhugaa waaqa yoo galtan dhiirri asitti sin argattu biyyatti sin egaa magaa Dubaay fiddanii wajji akka yaadaatti wajjin hojjettu. No more waan si faana hojjetu hin jiru abbaate. Durayyuu hin hojjenne si faanas waan hojjetu hin qabu. Durayyuu ofiisaa dhama'aa miti ati waan isa dhamaasistu tokkollee hin qabu. Namni ofuma isaa guddinarra dhama'aarra jiru biyyattu tattaafata. Biyyattu maas hin gaafatu. Biyyattu birrii qaba namni hojii hojjetu. Si galeera. Garuu inni shirshir jedhee iddoo arge ofiisaa biyya ilaaluyyuu barbaada biyyaa babba'ee bakka pileenii kanaan deemuun iyyuu birqiidha waan ta'eef biyya deemee ilaaluyyuu barbaada. Garuu isaanii achi ga'anii deebi'anii fa'aa hin barbaadu. Warri nagasheen kisaaraa warri haasa'an hin jiran dhiirotni meeqa? Innaa yoo dhugaa waaqa goomtanii du'a barbaaddanidha. Mucattiin kun ammoo waan gootu isheetti murteessu erga isa of ajjeeste kana maaliif of ajjeeste jechuun illee hin ulfaata sababni isaa dhumarra geesse. Tokkoffaa qabeenyi ishii hin jiru namichichi bilookii godhe maatiin ishii hin jiranii bakka humaa tokko keessa zeeroodhaan baay'atte. Kanaafuu hojjettee mucaa kana guddisuuf illee hamilee illee hin qabdu dhugaa waaqaa bakka. Wayne yeroo tokko harkumaanis fuunee ofiisiin ajjeesna garuu egaa of eeggadhaa siin jedhaan bara dhumaati ofii keessa mataa keessan kana bichaadha yaada sammuu keessan jireenya keessan bichaadha yaada abbaan fedhe dhufee abbaan fedhe dhiisee dantaa dhiirsaan gawaadhaan dhiiraan gawaatina dhugaa waaqa. Anuma siin fayyadu hin qabu siin guggubeetu siin ajjeesa akka ishee ammaa siin ajjeesa bakka dhumarratti.